hordoftoota chaanaalii kanaa nageenyi badhaadhaa akkam jirtu isiniin jedhaa irra deddeebi'ee to'i. Guyyaa har'aa kan inni isinii qabadhee to'ee dhiyaadhe akkaataa isteerkeezii yookaan immoo darajaa ittiin hojjetanidha kan inni isinii qabadhee to'ee dhiyaadhe. Isteerkeezii jechuun immoo gamoo tokko irratti bu'uu fi koruudhaaf kan nu fayyadudha. Reinforcementii isaa immoo yookaan immoo feerroo isaa haala kamiin hojjenna kan jedhudha. Wanna wajjiniin hordofaa anuma duukaa bu'aan isiniin jedha. Akkaataa isaan itti akkaataa teechisuu dandeenyu immoo walumaan hubannaa. Isin immoo peejii koo kana laayikii, sabskiraayibii, koomentis godhaa isiniin jedha. Yoo dandeessan yoo jaallattan immoo ogummaa konistirakshinii kan jaallattan ta'e hiriyoota keessaniif sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Irra caalaa yookaan immoo gadi bu'iinsanis yoo barachuus barbaaddan koomentii yookaan immoo iddoo imeelii kootiin na beeksisuu ni dandeessu. Kanarraa kan nafe immoo peejii kana sabskiraayibii, koomentii gochuu hin dagatinaan jedha. Akkaataa inni itti ijaaramu na wajjin manduuka bu'aatii viidiyoo kiyyarraa hubadhaa isiniin jedha. Feerroon as keessatti fayyadamnu gosa lamaadha yookaan immoo size of reinforcement bar kan jennuuni. Main bar inda distribution bar jennee kan teessumnu jechaadha. Distribution bar kan jennuun feerroo isa gara jalaatiin galu jechaadha yookaan immoo short axis jedhani. Main bar kan jennuun immoo feerroo isa gara jalaatiin gubbaatiin galudha, long axis jedhani. Kan asirratti isinii teessumnu kana jechaadha. Diyaametiiriin isaas immoo boca garaagaraatiin yookaan immoo saayiziin diyaametiiriin isaa yookaan immoo furdinni feerroodha. Abbaa 12 fi abbaa 8 jechuudha. Distribution bar kan jennuun abbaa 8 isa gara jalaatiin galudha. Main bar kan jennuun immoo abbaan 12 isa gara gubbaatiin galuu sanidha. Ammas ana wajjiniin laalaa. Ka hordoftoota koo yeroon kana isteerii kana isinii hojjedhu dura harki kaadii yookaan immoo ootoo kaadii hojjedhetaniin achirra deebi'eetu immoo muuvii yookaan immoo gara viidiyootti jijjiiratoo isinitti mul'isaara jechaadha. Isteeppi lamaaniin tokko ootoo kaadiin hojjetama yookaan immoo 3D'dhaanis nan teechisee kun amma 3D'dhaan kan taa'edha. 3D irraan kan teechisee immoo achi deebisee muuviitti jijjiira. Muuvirraan isin biraan gahaa jechuudha. Subscribe, comment gochuu hin dagatinaa. Dhumarrattis immoo reinforcementii akkaataa inni isaa istiraakcharii keessatti galee taa'uu danda'u hunda isaatu diiteelii boodarra dhumarratti isinii mul'isa. Teechiseetan jirasas laala isiniin jedha. Isteerkeezii kana karaa lamaan hojjenna. Concrete kastii godhuu hin dandeenya. Amma kana floorii kana irratti maal goone concrete kastii goone irra jechaadha. Kastii erga goone amma isteer goingii fi raayizii isaa gama lamaan teechisuu hin dandeenya. Tokko
konkiriitii kastii godhuu hin dandeenya. Lammaffaan immoo bareedina yookaan for decoration kan jennu akka inni ija namaa harkisuudhaaf biyya keenya keessatti isteerkees irratti maaltu laxxafama? Mastaawoqiyaatu laxxafama yookaan immoo waan garaagaraati. Akka bareedina yookaan immoo ija namaa hawwatuuf maal gochuu hin dandeenya. Amma kun bareedinaafis istireengizii yookaan jabinaafis maal goone bireekii irratti galchine jechuudha. Bireekiidhaan hojjennee raayizii fi guweengisaa. As keessatti immoo raayizii yookaan konkiriitii yookaan immoo bireekii gochuus hin dandeenya. Amma kana gama lachuun 3D koot irratti kana 3D dhaan teechisee 3D irratti maadhaan teechifne bireekiidhaan teechisee jechuudha. Haala kanaan taa'ee itti aansee immoo istiraakcharii reinforcementiidha yookaan immoo reinforcementiin karaa kamiin akkaataa inni taa'e haala kanaan taa'ee kana fakkaataa peejii kana laayikii koomentii sabskiraaybii gochuu gochaan hin dagatinaa isin jedha. Baay'ee isin jaaladha. Nagaan ta'a. Peejii koo immoo yoo jaalattan hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Akkasumas immoo sabskiraaybii gochuu hin dagatinaa isin jedha. Nagaan ta'a.